deemu osoon ummanni suni ni dalagata jetteen jedhan akka ajaa'ibaatitti jennaan manan ijaarratanii jetteen jedhan waggaa xiqqishooka waggaa 400 biratti waggaan 100 takkaatu meeqa manan ijaarratanii assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya jirtu baga jiraatan baga rabbi sa'aatii kanaan isin ga'e isiniin jedha. Baabaa kiyya wajjin viidiyoo waraabaa jirra. Ila hordoftoota kiyya sirraa gadi bu'ee. Bajaajii keessa jirra. Maal godharee sin? Akkeessi ijoollee yoo kuftee hin rifatinallee waan ofii kufte caalaa rifannoota namni rifate san rifatti. Akkasii tokko hin rafee tokko immoo waliin viidiyoo waraabaa jirra. Na akkasii sim jedhita. Isuma halee sana wajjin dhufe torrallee deebi'ee jira. Na akkasii baarakallahu fiikum. Maal isiniin jechuu dhufe isinitti fakkaate. Viidiyoo kaleessa gadhiise bulayaan kiyya. San duratti baga rabbiin guyyaa jaalatamaaf kabajamaa isiniin ga'e. Egaa bulayaan kiyya hangafatti baga rabbi guyyaa jaalatamaaf guyyaa kabajamaa guyyaa jummaatiin isin ga'e isiniin jedha. Rabbiin khayri guyyaa har'aa qabu nu argachiisu ameen guyyaa har'aa irraa nu oolchu guyyaa jummaa tana keessa sa'aatii wayiitti jira jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam sa'aatii yeroo sanitti jechuu yoo kadhatan du'aayin nama hin deeffamne anaaf isinillee warra sa'aatii rabbi isaatitti sa'aatii san waan barbaadu himatee argatu nu haa taasisu isiniin jedha. Kanatti aansee viidiyoon kaleessa gadhiise meeshaa san namoota hedduun na gaafate jalqabatti galatooma isiniin jedha. Meeshaa sanii sodaataan waraabe ummaan ta'e nama itti hajame rakkina irratti malee meeshaa akkas bareedu miti meeshaa sanii gadiitu namni gurguru itti hajamanii gurguranii eega itti hajamanii immoo waan san argatu waan guddaadha gurguramee jira. Obboleetii teenya takkatu bitatee isiniin jedha baarakallahu fiikum. Akkasii kanatti aansee akka obboleetii teessan wallaaltuu takkaatti wanni ani isiniin jechuu barbaade hordoftoota kiyya. Kasatan warroonni biyya alaa jirtan biyya keessa illee warri jirtan irra caalatti immoo warri biyya alaa jirtan jazaakumullahu khayran ummaa teessan hin dagatina. Ummaa teessan hin dagatina jechuudha. Haati takka jechuudha osoo ijoollee hedduu argattee qabdu osoo badduu feetillee taate osoo rakkomaa qabaatte rakkatuun qabdu. Namoonni gariin amma jechuun namoonni haadha ofii jaalatan haati isaanillee isaan jaalattu haati ilma ofii hin jibbitu osoo waan feetillee taate dhugaa se'uu dhabuu danda'a jechuudha. Ummaan teenya takka maal jedhanii ijoollee hedduu qabaa jedhan. Garuu ijoollee hedduu san keessa gariin biyya ala jirti. Isaan immoo yoo asitti jechuudha waan nyaatan waan dhugan dhabanii yookaan namni nyaata dhugaatii kennuuf obboleeyyan kiyya maaltu isinitti dhagahama? Maaltu isinitti dhagahama wallaahi wabillahi. Haati teessan mataa keessanii haati teenna jechuudha. Dhugaa haadhaa immoo namni gaafa ilmoo argate beeka. Haati nama bira tarraan namatti isin deebitu. Dhagaa laman darban haadhaaf abbaa laman arganii jedhan garuu soba dhagaa deebitellee darbuu dandeetta. Haadhaaf abbaan hin argamtu haadhaaf abbaan wanti yoomiyyuu huma takkaanuu hin madaalamne haadhichuuf abbichuu ofiiti. Kanaaf obboleeyyan kiyya duniyaan homaa miti wallahi sanuu osoo harkaa qabdan osoo harkaa namni biyya namaa jiru haga fedhellee dalagalleen itti ulfaattu haga feetanillee rakkattan dalaga bi'aansi nama as jirurra nama achi jiru wayya. Obboleeyyan kiyya yeroon tuni gabaabdu bara duniyaan tuni wallahi zabana nabi nuux keessa alayhi salaam namittii takkatu jedhan daa'imni harkaa du'e bootti jedhan mucaa kana ol buttee gabbuttee daa'ima kiyyaanii badee ani citeen beeytanii miree namni yeroo ilmoo jechuun kutaa foon ofiiti ilmoo jechuun dhuka ofiiti jechuudha onnee ofii. Kana gaafa dhabeenummaan waan jedhee booyu hin beeku. Hin booyin jedheen nabi nuux alayhi salaam. Booyinii jennaan narraa siqi jetteen daa'imni kee nyaatee hin qubneesi waan musiiban akkanaa sitti hin dhufiniif akkana naan jetta. Jennaan daa'imni kee kun waggaa meeqa jennaan waggaa 400 jetteen jedhan. Waggaa 400 ati ilmoo waggaa 400 geette nyaatee hin qubne daa'ima kiyya sabii jettee bootta. Gana ummanni waggaa 50 60 70 jiraatan dhufaa
sabarii jedheen jennaan maal jetteedhaan namittiin sun wanni isiniin jechuu fi deemu osoonin ummanni suni ni dalagataa jetteen jedhan akka ajaa'ibaatitti jennaan manan ijaarratanii jetteen jedhan waggaa xiqqishooka waggaa 400 biratti waggaan 100 takkaatu mee agam manan ijaarratannaan fooqii ijaarurratti wal dorgoman jedheen osooni nan ummata san tahee jette osooni nan ummata yeroo sanii sanirraa tahee muka wahii jala gaaddisa wahii jala jedhee akka suduuje kanarraa osoo ol hin jenne guyyaan kiyya ga'ee haga gaafa qaniin kiyya sun dhumatee waggaan xiqqishittiin naa kennamte sun dhumattee rabbiin ruuhi tiyya fuudhuti akka suduujerraa ol hin jedhu jette muka jalatti manattu hin galu maaliif ummata hundaa keessaa ummanni nabi Muhammad kun sallallahu alaihi wasallam umriin isaanii gabaabadha umriin kenna gabaabadha nama akkam jiraate waggaa 100 ho'i jiraata 100 Allahu a'lam رسول ربي صلى الله عليه وسلم من هي وقاش انتم جهتم جدو ترباتما جدو هنينتي حامما يدان جدو هنتي دوان الرهدون ما جدو هنتي دوان ما لفري أمري تكشوتنا كيستي قروا يوهادا كينت أباكي نتي تولا أولي وان قد أرغتو دندين تجرانو تكشوتنا تانو إيقات تموت أتش هفته وقان إيرادا كناف وفي كينا جنة أجج ربي كنا قوتد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربي سماوات تربان الرا مرتي قد أتي سمالي وان برا قبرود أبو إيغاسي هذا في أباكي تتي تولا أولو جده وفيت آنسي جتشو أبليهن كيا ربي واي هاد أباكي ناهنا بكا بايت جتشو بكا بايت واي هاد أباكي نالبتي سنبيرة تري نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمي nuti tola oolaa jennaan ummuka jedhaniin eeganaa hoo jennaan rasuula rabbi gaafate namichaaf sallallahu alaihi wasallam yoo akka isinii galuttillee addaan baasee isinii himuu baadhe isin warroonni sooshaal miidiyaa kana fayyadamtan hin beeytaniif huma naa'ife huma bakka huma gaggabaabduu irraa isinii tuttuqaa jira obboleeyyan kiyya yeroo kiyyallee qusatuuf mee yaa nabi Muhammadi hoo eenyutti tola oolaa jedheen namni tokko jechuudha namichaan tokko rasuula rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam ummuka jedhaniin eeganaa hoo jedheen isitti aansee ummuka jedhaniin ummuka summa ummuka ilaa yeroo sadiititti haadhatee summa abiika jedhaniin afraffarratti abbaa kee jedhaniin maaliif ree rabbillee haqa ofiititti aansee haadhaaf abbaa dubbate na rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam eenyutti tola oola jennaan eenyuun akkaaniin mootuyyuu eenyutti dhiyaadha jechuun tola oolu jechuun nama sanii waa godhuu itti dhiyaachuu bal'ina rakkinna isaa beeku isa gargaarumaa miire eegasii haadha jedhan haati tun lallabni samaawaata gubbarrallee gad lallabame samii torban irrallee nurra bu'e eegasii lafa kanattillee nu himan rasuulli rabbillee sallallahu alaihi wasallam dhaaman kana waan ta'eef haati teessan amaan. Egaa obboleeyyan kiyya anaaf isin irrattillee hawwanni kenna amaana isiniin jedha karritiin dadhabnaan viidiyoo san hin dhaabe jechuudha amma immoo sagalee irratti qabaa jira isin irratti hin dheeressu akkasii isiniin jechuu barbaadetti jazaakumullahu anni khayral jazaa warroonni jalqabarraa ilaa hagammaatitti nafaana turtan warroonni adadanii viidiyoo gadhiisuun obboleeyyan kiyya laayikii fi koomentii hifadhe dadhabe osoo hin jenne na jajjabeessaa jirtan aniin tuni ilma namaati namni kuni nama hagana baay'atuumi namuma lamallee yookaan tokkoofu galata kafaluu dhabuu danda'a jechuudha galanni keessan na biratti guddaadha guddaa galatooma ulfaadha isiniin jedha baarakallahu fiikum akkasii jazakumullahu khairan meeshaan kaleessa warroonni na gaggaafataa jirtan hagar'aatittillee dhiifama naa ta'aa dafee deebisuu dhabuu kiyyaa fi gurguramee jira allaattiin tama dura buuta ija fudhata jedhani obboleettiin teenna takka jechuu gariin cinaa gaafattan cinaa barbaannaa jettani gariin immoo achi keessa waa tokko lama barbaanna jettan isaan illee guutuu gurgurachuu barbaada jedhani akkasumatti guutuu fudhattee isiniin jedha obboleeyyan tiyya baarakallahu fiikum isin immoo galatooma galanni keessan guddaadha galatoomaa jechuun isinitti xiqqaataa isiniin jedha